Maarchii 25 baatii 3,2025 jechuudha. Egaa guyyaa har'aa sharafa gabaa gurraachaa yookiin hawaalaa akkasumas bilaak maarketii kan jennuu fi karaa baankiitiin immoo biyyoota 6 isinii qabadheen dhufeetiin jira jechuudha. Biyyoota kanneen akka Swiss Frankii, Pound Sterling, China Yuan, Sweden Kron, Kuwait dinar, Bahrain dinar, Jordan dinar, Saudi riyal, Dubai dirham, Amerika dolar, Kanada dolar, Australian dolar, Israel shiqil, Turkii riilee, China yuan warreen kana naannoo biyya 20 isinii qabeen dhufee karaa gabaa gurraachaatiin immoo jechuudha. Egaa nagaan dagannee nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Egaa namni mana koof haaraa taatan like, share, subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Odeeffannoo adda addaa yeroon viidiyoo lakkisu akka isin bira ga'uuf jechuudha. Ganaa sarchii gochuu yookiin immoo barbaaduu isiniin barbaachisu notification all irra gootanii subscribe jennaan kallattumaan isin bira ga'a jechuudha. Egaa gara sharafa keenyaatti yoo galle jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 157.41 oolee jira jechuudha. Akkasumallee immoo Ameerikaan doolaarri tokko karaa baankiitiin immoo karaa baankii ta'ee baankii keessaa immoo nigidi baankii yookiin commercial bank of Itiyoophiyaatiin 124.0 irra jira jechuudha. Akkasuma immoo inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 98.86 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 109.90 oolee jira jechuudha. Akkasumallee inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 170.0 yookiin duwwaatiin oolee jira jechuudha. Akkasuma yuuroon tokko immoo karaa baankii nigidi baankii yookiin baankii daldala Itiyoophiyaatiin immoo yuuroon tokko 128.33 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko ethiobilackmarket.com guyyaa har'aa 178.15 oolee jira. Akkasuma Swiss Frankiin tokko immoo karaa baankii daldala Itoophiyaa yookiin commercial bank of Itiyoophiyaatiin 134.11 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Pound Sterlingidha. Pound Sterlingiin tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 203.21 oolee jira jechuudha. Akkasuma immoo Pound Sterlingiin tokko karaa baankii daldala Itoophiyaati yookiin commercial bank of Ethiopia akkasumallee nigidi baankii kan jennuun immoo 152.38 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu immoo China Yuanidha. China Yuan tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 21.69 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo Sweden Kronidha. Sweden Kron tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 15.58 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kuwait dinaridha. Kuwait dinarri tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 510.18 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Oman riyaalidha. Oman riyaalli tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 408.76 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubai diraamidha. Dubai diraamni tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 42.81 oolee jira jechuudha. Akkasuma immoo Dubai diraamni tokko karaa commercial bank of Ethiopia yookiin karaa baankii daldala Itoophiyaa nigidi baankiitiin jechuudha.
33.76 oolee jira. Akkasumallee Dubai Saudi riyaalidha. Saudi riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 41.95 oolee jira jechuudha. Egaa akkasuma immoo warra siistemii warra Saudi Arabiyaa yookiin immoo siistema warra daldalaa jechuudha. Siistema kun siistema baankii otoo hin taane siistema daldalonni asii durumaan qabanii wal jalaa barachaa dhufan irraa kan ka'e Saudi Arabiyaa akka baay'ina maallaqa keetti si ergu jechuudha. Namoonni birrii baay'ee qabdan 26.50 oolee jira jechuudha. Kana jechuun 26.50 jechuun riyaalli tokkoon ishii 37 adii jechuudha. Akkasuma immoo namoonni birrii xiqqishuu qabdan immoo jechuudha 27 oolee jira. 27 jechuun tokko isheetu 27 otoo hin taane birrii qabdan sana 1,000 ba'iftanii deebistanii 27 firtu. Yeroo kana akkas jechuun immoo riyaalli tokko fakkeenyaaf jechuudha 500 yoo qabaatte 500 baay'isuu 1,000 hiruu 26.50 yoo jette warra birrii baay'ee qabdaniif argachuu dandeessu. Akkasumallee mashwaara yookiin immoo taaskii kan jedhan riyaala 50 keessaa baaftu. Warri birrii xiqqishuu qabdan fakkeenyaaf akkatti baay'iftan 1,000 qabaattan jechuudha. 1,000 baay'isuu 1,000 hiruu 27 jettu. Kana jechuun 27 jechuun riyaalli tokkoon ishee birrii 37 jechuudha. Hirtanii ilaaluu dandeessu namoonni baay'een. Warri birrii xiqqoos akkasuma xinnoos qabaadhu guddaas qaba. Fakkeenya namni 10,000 ergus namni 1,000 ergus mashwaara dirqama 50 kaffala sarraafaarra yoo gashites manatti dhufanii yoo si harkaa fuudhanis 50 nama kaffashiisu jechuudha. Inni kun dirqamadha. Akkasumallee Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankii yookiin commercial bank of Ethiopia baankii daldala Itoophiyaatiin immoo jechuudha 33.0 yookiin duwwaatiin oolee jira jechuudha. Akkasumallee Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 41.50 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 221.94 oolee jira. Inni itti aanu Bahreen diinaaridha. Bahreen diinaarri tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 417.8 oolee jira jechuudha. Akkasumallee Israa'el shiqiliidha. Israa'el shiqil tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 42.75 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com 0.63 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 4.14 oolee jira jechuudha. Akkasumallee Indiyaan ruupiidha. Indiyaan ruupiin tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 1.83 oolee jira. Inni itti aanu Egyptian poundidha. Egyptian poundiin tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 3.10 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoolee gaggabaabduu ani isin biraan geessus like gochuudhaan viidiyoo koo na hordofaa na jajjabeessaas jirtu. Galatooma baay'ee isin jaalladha. Baay'een isin kabaja jechuudha. Iddoo guddaa isiniif qabaadha. Naaf jiraadha. Lafa jirtanitti gufuun isiniin dhahiini nagaa naaf ta'a. Naaf jiraadha.